lamaanuu fixatanii asirrallee bahanii wanna hin taane deebi'anii haasayuu miira keessa nama teensisanii nama diiguu ishii haadha faatee jettanii naafi hamdiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo takka daqiiqaa takka qofa carraa naaf kenna. Naafi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kiyya jira. I don't know. Naafi wanta takka qofa dubbachuu dhufe basawee dhimma keetiif kan kadiri keessa eenyuun nun ilaallatu beektaa dhimma dhiirsaa fi niitii keessa eenyuun nun ilaallatu warri sooshaal miidiyaa kun karaa ittiin fooloo guddifatuu fi karaa ittiin bultii namaa diiguu qofa namni gizee kana bultii namaa ijaaruuf deemu asirra hin jiru kanaaf dhimma keessan wallahi haatiniif abbaan kan keetuyyuu hin ilaallatu dhimmi kan kennu dhukkubsus haga fedhes kadiris kenna garri fidan hin jiru. Asirra garuu dubbatamuun nu miidha malee si miidha malee murtii takkan fidu sooshaal miidiyaa kanarratti kootu seeniitii kolfii taphadhu bahi malee dhimma waa'ee bultii keessanii hin dubbatin asirratti hin dubbati atillee hin dubbatu kadirillee dubbatin jedhi dhorki maaliif aniniin tunillee gaarii sitti fakkaadhaara malee achi deebi'ee ajandaa si godhadhee waan arge haasa ati miskiinummaa kan keessirra dubbachuu dandeessa kanaaf waa'ee bultii keetii osoo hin ta'in barbaaddu geemii taphadhu feetu gastii banii waan barbaadde ijoollee wajjii taphadhu malee waa'ee bultii kan keetii social media irraa miti ollaa kan keetitti baateen himateen ollaa keetitti haasayin bultii kan kee diiga malee namni zeeroo kana namni bultii kan kee ijaaru hin jiru ila hamdiya argeen jira no isa hayyuu miti dheengadda dubbii isaanii kana kan bahee dubbate ummata biraati malee kan irraan dhageenye ijoollee keenya kan biraati malee kadiriif naafiin hin dubbanne riimiyee na baasime raamii na baasi dheengadda ila raamii mee qoy mee carraa kiyya fayyadamaa qoy carraa kiyya fayyadamaa qoy mamdiyaa qoy anis ilame naafiye amma ila icciitii keessan namatu fuudhee baasee harkufaara malee dheengadde guyyaa sooshaal miidiyaa irra guyyaa jalqaba guyyaa waa'ee warqii kan keetii irratti dubbate kadir liiviira seenee guyyaa dubbatu ati waan takkan dubbanne zimmette jedhiste maaliif intala kabajaati kabaja waan qabduuf kabaja biyya keetiif kabaja kan kee hidee jechuudha icciitii keessan kan baasee oofaaru ummata yaani waan keessan keezii keessan dhagahaa jiru malee ati baateen dubbanne inni hin jarjaraaf dubbate isa gorfachuu dandeessa dhooguu dandeessa bultii keessan namni seene jireenya keessan diiga malee humna akka eenyullee isin hin fayyadu sooshaal miidiyaa irra waa'ee jireenya keessanii hin haasayina gaarummaa keetis haa ta'u atiif kadir dhiirsaamniitii mee dhiitiin lema araarsa jedhe dur oromoon asirra baasanii wallaahi obboleettiin kee homaa siin gootu naafiiti anatu obboleettii kan keetiimi aniin obboleettii kee waliin hin dhalanne garuu obboleettii oromummaa fi gosa tokkooti biyya tokkooti aniif atigin homaa siin godhu bahee ajandaa guddifachuu fooloo itti siin guddifadha malee wanti ambu'aa sii buusu hin jiru sooshaal miidiyaa irra waa'ee bultii keetii bultii kadirii naasayin bultiin keessa isin walamaantu jabeeffata isin walamaantu sirreeffatallee wanti nama ilaallatu hin jiru namni asirra deemee naafii miidhamtee jirte suuraa kan kee maxxansee ba'u kadiriin gaggombisu bultii keessan diiga malee bultii keessan hin ijaaru kalaas bultii kan keessi maafisatu jabeeffata wal gorsaa wal qajeelchaa mana keessatti haga nama yoo wal loltan galgala araaramaa dhiirsiniif niitiin maal gochuu bultii waa'ee wallaahi naafi har'arraa jechuu anumata obboleettii keeti dhugaa hedduu akka nama tokkotti hedduu si jaaladha hedduu si kabaja waa'ee keetiif kaayee kadiri namni tokko dubbatee araaramtanii jedhee asirra bahee yoo sitti dubbate jalaa hin qabin maalii jedhi cufii dhiisi bultii kan keessi matu jabeeffadhu qarallee dubartiin gubattee waa meeqa keessa darbitee bultii fi jabeeffattee as geette haawwatiin keenya beetumamanii cabanii ilkaan cabanii luka dabanii nu guddisanii asii nu ganiiranii namuu bara akka miidiyaa anillee bara miidiyaa fayyadamee beeka osoo hin heerumin diraartee miidiyaa fayyadamee beeka eebbusanii fi amma garuu garaagarummaa qaba miidiyaan kun yoo keessa seentuu fi waa laalaal tolchuun dibadaa tokkoo miti ala taa'ee yoo dhalaan takka miidiyaa kanarra jaarsaa wal loltee maal taate maal isa malee namni hin jiru maal isa malee akkas hin ta'u jedhee namarra murteessu ture garuu bultiin wallaahi akka namni ala taa'ee argite naafi bareedduu kiyya taate ati maa hararge heeru hireen bakka nama dhaabdu hin jiru osoo akka jibba wala hararge wala maalee haa ta'u jaalala wala isin fide guyyaa jalqaba bareedduu kiyya dhaggeeffadhu guyyaa jalqaba hundi keessanuu ijoolleen as jala jirtanillee wallahi isheen illeen
ana dabalatee jechuudha. Carratu fideen abbaa barbaade riskii ganama ofii hundinuu riskii guyyaa gara haadhaatti guyyaa 40tti kan ramadamuuf yookiin riskiin isaa kan rabbiin kennuuf jechuudha. Riskii malee nyaatan abbaa feetetti haa heerumtu carraa wal jaalatanii wal fuudhan guyyaa isaa wal jaalata isin biran jirtan rabbii jedha obboleeyyan kee bultii namaa diiguuf hin jaaja'amina. Kadiiriif naaf iyyoo adda baate uummata akkaayyuu hin argattanii adda hin diigina yoo Kadiir dogoggore inni ilma Oromoo obboleessa kiyya qajeelfachuu danda'a gorsee gara keessaatiin maal gochuu asirra baaftanii naafi narsiidha intalti arsii harkaan qaramaa fararge heerumta hararge Oromoo miti maal ta'eera an jaaladhe itti neerumu bultii dhaabar ilma Oromooti naftanya itti neerumni sabataraan sababattanii kanaan sababattanii dhageeffadhaame kanaan sababattanii dhugaa rabbii jechuudha dhugaa rabbii kanaan sababattanii bultiin isaanii diiguuf malee kanaan sababattanii fooloo guddifachuu ajandaa waan godhatan dhabdanii suuraa isaanii naafi jaalala maa naafi miti osoo jaalala naafi qabattanii keessaan dhayxanii jara lamaa walitti araarsitu malee ol baaftanii suuraa isaanii maxxansitanii irratti hin jettan an Kadiiriif naaf illee ija tokkoon laala maaliif eegasii itti heerumte soddaan arsii hundinuu soddaa kooti obboleetti kiyya fuudhee kabajuu ni qaba isa wallaalaa ofii abbatu gorfatee qajeelfata irratti hin duulinaa mucaan arrabsina kalaas eega wallaalee takka wallaaluu waanuma jiru nama hin arrabsina bultii isaanii diiguu malee kun amma Kadiirii arrabsitanii waa gochuufi miti yookaan naafii waa arrabsitanii waa gochuufi miti dhaabbadhaa bultii namaa keessan seenina bultii namaa hin diigina. Amma Kadiiriin dhiirsa kiyyaa miti jechuus hin danda'u bakka kanatti dhageeffadha lannoo ol bira isaa jiraachuu baanu. Amma isa rabbi waan hunda ol bira namaan kennu yogguu isin hin jiru kana inni amma afaanii waan hunda balleessa garuu garaa keessa waan takka hin qabdu baasanitti hima. Ani immoo akka isaa sanii miti afaanii waan balleessu wanta balleessan immoo hin irraanfatu. Namaanuu yogguu ol lolu nama xiiqii namatti qabatu dhugaa ishin hin jira wallahi amala kiyya kun jarjaree waan balleessu gaddafees waan hin dubbadhu garuu nama namiidhe san argitee akkam godhee isa miidhaa xiiqii qabadhee taa'aaf nama sanii inni immoo san hin beeku haadha faadhee kalee ol lolanii ol biraa osoo deemanii anas ol lolle ol biraa deemneemi garuu ammallee ani isa biratti qulqulluu ta'uu danda'a haati faadhee illee akkasuma sun amala isaati ana biratti immoo nama ol lolee deemee argitee xiiqii itti qabadha nama sanii akkami isa miidha harka kana akkamitti deeffadha jedheetti hin yaadu inni immoo san hundan beeku yoo san aare hin jedhe barbaadu surukute si biraa deemi Salama booda yoo sitti deebi'an boosi nagaa si jedha wallahi akkamitti hin jiraan. Naafi ammallee carraa takka bahuuf hin ta'a hamdiyaati bahuuf hin ta'a biizii jira. Nama tokko argitee raasaa laaluu fi dhagee hojii jiraatu garaagarummaa guddaa qabu. Kan akkasitti Ila naafiyyee dhaamsata akkasii qaba bahuuf ta'a bareeddu kiyya. Bultii kan kee simatu jabeeffata. Bultii kan kee simaa fi isatu jabeeffata. Har'a bultiin kan kee yoo diigame waggaa 10 illee Kadiirii wal hiitee tan akkanatti adda diigamtee isiisanii jedhanii quba sitti qaban. Bultii kan kee jabeeffadhu oduu sooshaal miidiyaa ganda maraataa kana dhageeffatteetiin bultii kan kee hin diigin kalaas bultii kan kee jabeeffadhu. Qarallee akkatti waliin turtanii fi akkatti waliin jiraatan jireenya keessan situ beeka waan ta'eef iddoo namaaf laattanii maraattu sooshaal miidiyaa irratti ana dabalatee iyyaa ooluuf. Bu'aata akkasii buusuuf miti waayifaa natsaa fayyadamna kan nyaannee quufne ruuziidha sa'aatii raftii qabnu ol baanee akka barbaanne haasa'ina malee isiif yaadeetii miti kan waa'ee kan kee haasa'u si diiguu barbaadeeti malee kanaaf oduu namaaf bakka laatte jecha namaaf bakka laatte bultii kan kee hin diigin. Waan mana keessanii simatu jabeeffata. Waan Kadiirii waan kan kee sooshaal miidiyaa irra baateen dubbati har'arra. Yoo rabbi sodaate dubbatin namni yoo si gaafate deebistee deebiin laatin. Homaa si fayyadu bultii kan kee diiga malee. Bultii kee simatu jabeeffata. Waa'ee kan kee naasanii asirra baate. Hamdiyaa dubbadhu. Jalqaba irratti naatiin barkana ta'ee san ta'ee jettee hin dubbattu. Dubbachuu osoo hin taane kawaa mara icciitii mana keessan keessa isin waa hedduu waliyyuu loluu walittu araaramuu dandeessan. Aadiidha jaarsaaf jaartii waluma leelani akka beeknutti nuti abbaan keenya haadha keenya tumee ija balleessee caccabsee ilkaan irraa cabsee miila cabseeti kan darajaa kanaan nu gayani. Bultii kee keessatti naafi wanta jaarsa kee wajjin mana kee keessatti wal dhabdee walillee dhabuu baattee uummata sooshaal miidiyaatiin dhima hin gahin ammallee anoonti siidhamu irra deebi'e. Ishi uummanni sooshaal miidiyaa walitti sinfinne addaanillee si baasuu hin danda'u. Bultii kee kan ganama si ijaare rabbiidha. Kan si diiguu danda'ullee rabbii tokkocha malee uummataa miti. Har'a kunoo sooshaal miidiyaa irratti ani hiikee jira akkas godhee jira jechuun maaf barbaachise? Kanaaf bultii kee rabbiin siif deebisu bakka ganamaatitti
ani kanarra darbee waan jedhullee hin qabu dhugaa rabbi baay'ee natti dhagaamee jira wanta kanarratti garuu kana arguu kiyyatti bakka Yoo maamti rakkatti namdi akka isaa si dubbisa carraa olii fi nam kennaati ijoolleen ishee keessaa yalla na fi en bae ay Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bilkee. Nagama kam fayyadu. Zirtaanaaf. Jirra. jira alhamdulillah. Baga naga jiraatte. Maal seetanii namni akkuma beekamu waa bayii isaa keessa akkasuma immoo bultii keessa waa baay'eetu jira. Manni nama hundaatu aaraa bulaa ganama bobaa bulaa ganama wannaan argan jedhanii miti daaraan argan jedhanii. Kanaaf kawaa balleessaa jiru uummata miidiyaa kanaa beeksisi osoo hin taane ati intala Oromooti intala safuu beektuu intala Arsiiti Arsiin waa hedduu qabdi. Kanaaf jettee akkasitti obsiteetiin jireenya kee dhuunfaa jiraataa jirta. Naafi ente naafi akkanan baaf. Kana waan ta'eef adabadhu. Maalammoo dhufeetiin balaa nutti gal'aaba. Innaa kanaaf jennaaniin ilaa akkasiin jechuu barbaadu. Doggorri uumamuu hin uumama ilma namaa jidduutti. Namnis nama rukutu waanuma jiru. Kuni waan guddaadhaa miti waanuma abboota seenarraa waanuma dur godhamu namni hunduu godha waan ta'eef garuu isin ijoolleen miidiyaa irra jirtan ispeeshaalii ijoolleen shamaraa waan argitan mana banattanii cal jettanii waa'ee namaa irraa odeessaan oolinaa ishiisoo taateette mucaasoo taateette walitti hin gorsinaa walitti hin araarsinaa rakkinni hin jiru bultii keessa yeroo tokko misunderstanding inuma jira. Kanaaf inshaallah rabbi jedhee siifillee rabbiin ilmaa kennu otoo ilmi jidduu keessan jiraate beektaa waa baay'ee gaariidha. Ilmi walitti nama araarsaa. Abbaa warraallee ta'e haadha warraallee ta'e waa hedduu walitti nama fayyisa waan ta'eef rabbi ilmoo bareedduu jidduu keessanii isinii haa baasu. Kanaaf jennaaniin ati waa tokko jechuudha waa tokkoyyuu even yooma isa bira iyyuu hin jiraan akka nama isa bira jiruu ta'iiti akkasitti bakka akka namni illee miidiyaa irratti illee haasofni miidiyaa irraa nama diigamalee uumaa namaan godhu keessattuu riileeshnshiippii hanqa ijoollee shamaraatiin hin baay'isi dhugaa isin jedha ijoollee shamaraa bultii namaa diiguu malee takkuma ijoollee shamaraa bana kanaa bultii namaa walitti nama softu argee hin beeku hundi isaanis fakkaataniitiin bultii hanqee diiguuf deeman jechuudha. Kanaaf jennaaniin ati bultii hanqee waan si taaf waan si hin taaneen beekta waan ta'eef itti jabaadhuuti. Akka rabbiin jechuun jidduu keessanii hamtuun seensifnullee du'aa isinii goona bultii hantee qabadhuuti jajjabaadhuuti akkasitti jiraadhu malee morkadhu jiraadhu maaliif mana tokko eega dhaqanii jedhanii bultiillee tamaalillee tama duraasanii jedhanii beektaa tama duraasan turamaa caala jedhanii kanaaf waa tokkollee wanna taasoo hojjechuun yaaddu tokko hin jiru atis nama fayyaa qabu innis nama fayyaa qabu. Ammas biyya ormaan jirtanii biyya jirtanii biyya keessatti immoo namni akka biyya alaa kanaa miti waa hedduun wal tasgabbeessee jiraachuu danda'a. Kanaaf atis akkasumatti jalaa dhagayii waan abbaa warraatiif barbaachisu guutii fi innis amma danda'ameen waan abbaa haadha warraatiif guutamu akkasii guutee si jiraachisu abdiin qabna. Nutis akka nama miidiyaa irratti beeku tokkotti bilbilaanis ta'ee gorsan kenninaa fi siluman beektaa ijoolleen argee kun beektaa jechuun garaa isaan akkuma tette homaan qaban garuu afaanii waan barbaadan namaan jechuu danda'an. Wanni akkas sun immoo arsii biratti xiqqoo safuu gachisiisa namaan jedhameetiin namni akkasitti ilaalaa. Kanas adeemsuma keessaa baraa dhufa innis waa hundaayyuu jechuudha. Kanaaf jennaaniin akkasitti jabaattee obsitee akka jiraattu abdiin qaba. Kanaaf uummanni miidiyaa irra jirtanillee uummanni ammas dal jirtan kun hundi keessan mana nama tokkochaatti waa'ee naafiitiif waa'ee kadii nama asoo argitan jirtan rabbii jedhaa dhaabaa jedhaani. Maaliif faayidaan qabu mee maal faayidaa qaba? Wanni faayidaa qabu tokko hin jiru bara. Namni laayifii dhuunfaasaa jiraata namni asirratti dhiseetiin mana banatee kaqara akka waan nama haasoftuun dhabde faaxeen gabbaatee hiiqaa madamii waliin kakakakaka godhaatiin kanuma haasaa oolti. Kanaaf waa'ee jireenya keessanii duwwaa irratti xiyyeeffadhaa malee waa'ee namaa irratti hin xiyyeeffatin asin jechuu barbaada. Maaliif namni jidduu namaa seenee nama diiga malee waa'ee namaa dubbataa oolanii ofii jaraatii isaatii 24 dubbataa oolanii kottuu ibsanuu kenne nama burjaajee jedhanii immoo dhufanii immoo nama fidu bar waan nama dhibu akka waan isin hoogganaa paartii taate
Bakkoon gammana banattee qaama damee oli oofaa eerfooniin gurratti cuqqaalattee wannaa keessa gurdii keessa gadi kaattee moo jawaan kanuma tofiitii fi uumaan qabdu bar mana nama tokko chalattee hin beektu heerumtee hin beektu jaalallee hin qabdu uuma takka uummata dhamaa bichatu guutee jira yeroo ammaa baay'ee miidiyaan Maaltu jira sita milkii? Ijoolleen keenya amma dhugaa rabbii dubbachuuf shamarran hedduu dogoggora baay'ee keessa jirtu. Amma maakii fi naafii fi kadir dhimma isaanii nun ilaallatu. Haadhaaf abbaa isaaniitu akka intirii yoo jabaa ta'ee ilaallate malee dhimmi isaanii manuma keessatti xumurama. Ollaayyuu gahee bahee hin gahu. Wanta akka arginaan fiiganii bakka ajandama barbaadachuuf taabtaabima jedhan kana haa baay'atuuf namnummaan ajandaa godhatee jara laaluuf maaltu bultii jaraa keessa isaan galchee suuraa isaa gaggombisanii suuraa naafii ni jaallana kadiriinis ni jaallana garri finnu jiru wallaalaa keenyallee numatu gorfata. Kanaaf bultii isaanii keessa deemtanii isaan diiguun bu'aa takka hin qabu. Wallaahi dogoggora guddaa keessa baay'isawee shamarran keenya dogoggora guddaa keessa jirtan. Naafii yoo taate ana caala itti naantan. Garuu naafii hedduu itti aana waanuma hundaanuyyuu. Gariin anillee isii jibbeessaa hoon namoonni nama jala deemtanii Dooktor Biiftuu akkan haasawita jettan kun jechuudha. Ajandaa godhatanii mana keessa banattanii ishee irratti akka nama waan gaarii haasa'aruutti yeroo godhachuuf malee isii jajjanii miti bultii namaa keessa hin galina kalaas. Waan biraa fayyadama malee bultii namaa keessa galtanii bultii namaa hin deegina. Wayya reedii. Assalamu alaikum ya shabab. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faallaa keessan haasa'uu dhufe. Maal jechuudha? Faallaa keessan akkamitti haasa'uu dhufe. Oye. Namni miidiyaa kanarratti miidiyaa jechuun itti fayyadama waan adda addaati haala yeroo maal kana wasiin jedhu waa'ee isaanii dubbadha jechuu barbaade osoo hin ta'in. Nama komachuun dursa mana komatu qabdannaa fi kadiiris ta'e namoota biraa akkamitti dhimma jireenya dhuunfaa isaanii baasanii eenyu ollaanuu kan dhaga'uu hin dandeenye isaan fidanii ofii isaaniitiin miidiyaattas baasanii orma komachuun kuni ofuun harka ibidda keessa kaanii eega simaaf ibiddaan na gubde jechuu fakkaata. Haqa jiru walitti mudhadhu. Intas gabbeessinaa akkas jechuu hin danda'aman. Amma isaan tasgabba'an akka isaan waan keessa jiran san keessaa bahan nan barbaada. Garuu dogongorri isaanii jireenya mana isaanii keessaa aariidhaan miiran akkas wal goone wal hiikne wal reebne jechuun dogongora guddaadha jara lamaan biratti. Kun immoo tufsinii galee inni warra miidiyaa dhaagaafas deebine immoo namni keenya maraatadha. Nama hidhaadhaa baheen garaagarummaan qabu. Dubbii takka yoo qabate dhibba godhee dubbata dhugaan jiru jechuudha. Hawaasallee komachuullee jarrillee komii qaba. Walumaa galatti isinis badii qabdanii kan rakkoo keessanii rabbiin isiniif haa furu. Akka dur biyya Saa'uud Arabiyaan jirtanii biyya biraan jirtanii biyya jaarsi biyya maanguddoon biyya abbaan gadaa jiru keessa jirtanii dubbiin teessan yoo waliif isin galchitellee walitti isin araarsanii yoo waliif isin hin galchinellee karaa nagayaatiin gargar nama deemsaa jechuudha. Maaliifi biyya gadaan aadaan mala akkuma tamma irti argitee biyya keessa jirraa biyya abbaa keenyaa keessa jirraa dubbiin ta'e dubbii jaarsaa biyyaatitti eega deebitee jaarsi biyyaa akkuma argitan san godhee xumuree booda akka yoo san viidiyoo gabaabduu achirratti kadiirii faatee araaraman san qofa osoo hin taane san caala jaarsi biyyaa dubbatee wanta kan hunda fixee eega xumurame booda argitee haati faatee illee gabbaatee lammataa dubbattee eegatti dubbiin sun akka haarawaatitti kaate. Malee dhimma akkumatti jette wanni keenya biyya keessa jirra. Abbatu jira, haadhatu jira, gosatu jira, waa hundatu jira. Inni illee akka argeetitti jaarsa guddaa fidatee gara kiyyaanis sanillee jaarsa fidee akkasitti hojii dubbatanii wanta san hiikamtee argite. Aadaan arsii tana qabdi yoo jechaanis miite yoo gochaanis miite dhanii uffisanii haadha faatee illee fudhattee fudhadhe. Wanti sitti haftee jirti hin jirtu. Dubbiin tun garamaan haadhumtu eega jedhani booda lammataa liivii san eega jaarsi adda deeme wanta safiddee haarawaa goote dubbiin tun haarawatti kaate malee silaa guyyama san xumuramte wanni haarufni silaa hin dhufu tureeyyu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Mee jara keenya bara kana mee yaa ummata kiyya mee rabbuma isin uume sodaadhaati ifiin ajjeesamo ani kun mee akkama abbaa kiyyaa mee akkuma nama kanaa ta'uu barbaadan haanatti himatanii ifiin ajjeesaafi
yoo ifannisuu taates ammaan haada fudhadhee isaanii ifajjeessa haanatti himani wallaahi summa wallaahi rakkoon qabu ammoo hunda keessanuu wanni ana akkanatti na quuqa kuni rabbiin quuqaa kana isin hunda keessanittu ka dhugaa godhatee wanni jechaa jiruufis ka gartee akka rakkootti ofitti fudhatee wanni jechaa jirus rabbiin ammoo numa deebisaaf biiznillaahi ta'ala rabbii keenyarraa wal eegganna haqa walirraa qabnaa saba tokko keessaa dhufne ammoo namumamee kadiin rakkoon tuni maali jara keenya rakkoon tuni maali inumaa deemaniiti arsii tuuteenaan jaan jara keenya obboleeyyan kiyyaanii kuni higa ummanni kuni arsiin tuni nama dhuunfaatii miti jara keenya arsii jechuun reedii miti arsii jechuun gartee kunoo milkii miti arsii jechuun gartee kadiirii mi arsii jechuun ummata balla ummata miliyoona meeqaa jara keenya mee rabbuma isinuume sodaadhaa nama dhuunfaatii hojii wal dhabuummee akkamitti arsii tuquu taate mee jara keenya mee rabbumaa ja'ati lammaffaa irratto ani kuni haadha baatee hojii wajjiinis ka irra wal dhabne akkuma deengaddee isiniin jee osoo taa'aa jirruuti dhimma gartee naafii irratti wal lolle michiyyoo arsii takkaa jira reedii keenya dhaggeeffadhu naafii fi haati baatee eessa akka turan ni beektaa mire arsii turan michiyyoo tana hamzaa mucaa harargeetii fi abdulwaahid baalee tokkootu haati baatee hanga piroosesa kaayiroo ittiin deemtu fixattu si biraa teessunaan jaan hayaadhaa jeetiin dhuftee akka kabajaatti gartee na bira teesse wal bira jirra guyyaa sadii as na bira turteeti kaatee deemte karaa arsiidha naafiin arsii gante isaanii saguree jirti asalla deemtee achi guyyaa haga guyyaa shanii moojaa ta'anii dhufan nyaatallee qabatanii warrilleen guduunfaatti kennee caccabsaa fi waan tilaa namni gizee nama galchu intala galchanii itti kennanii kaanii dhufan naafiin michiyyoo takka ta arsiidha agartee Dubai irraa dhufte adaadaa isii dawwalee akkuma haadha faatee itti kennan kan natti kennan kanatti wanni illee eenyu michiyyoo isa illee nakkannanii mana hidhaa ji'a lama bultee turte gaafa gartee kunoo ijoolleen koonsartii achi gootu koonsartii sanirra qabamte michiyyoon tun Dubai keessatti. Qabamtee guyyaa baatii takka mokkara achi keessatti hidhamtee kaatee dhufte waa takka malee qarshii harkaan qabdu hangaan maallaqa madaamirraa fudhadhee sitti ergutti rabbumaa jecha birannaa qabiinaan jette tole jeetiin mana keessummaa jira mana kiyyaa fi kanaa fi akka duraan mana tokko qofa qabna turre. Gibbii guutuu kireeffannee jirra mana nama keessaa baaseetiin mana duraan gartee namnillee nu qoomate maaliif nama mana keessan fiddanii mana qophaan gootanii fi ijaanii. Tole jeetiin mana qophaa geessineef san michiyyoon achiirti. Amma guyyaa silaanaa biinfaan dhufan kana michiyyoon tun birriin ergameef. Naafiin dhufte jee michiyyoo tana bakkaan geessuniin qaba teessu malee. Eega. Niin eegee ni dhufte michiyyoo tana asitti harkite naafiin na qomatte. Eenyu dhufee isaa dhuftee naan jette. Dalagaan tiyyatu ni gaa waan kana michiyyoon tun dhufte mana kana jirtiin jeen. Tole jettee teessee jechuudha. Amma haati baatellee ni lolte naafi wajjin. Yaa haadha baatee micayyoon turillee akkuma ati dhuftetti dhufte laaqana amma ganama bullee ganamaa beekadhu. Haati baatee galgalallee akkuma anjamaa gootee warri naafii si qomatee jira. Siillolee jira. Maaliif kadiiriin dhufin jaanii naan jetti. Bilbiltee maatti ni namni kun mana san dhufu haadha manaa ta'eetimi. Haadha manaa kiyya ina dhaggeeffadhu. Dawwalee diimuu kana namni dhufu michiyyoo san qofaami. San duraas nama sadi faa dhufe michiyyoo jimmaa takka viidiyoo waraabee feesbuuk irratti illee gallakkisee yookaan argitu ta'e. Sanfaan carqiin qabdu. Har'a haadha baatee taa abbaa qabdu ta obboleessa Finfinnee keessaa qabdu dhiisi. Ta abbaa kun arsii guutuu gosa qabdu dhiisi. Michiyyoon umaan qabne sanuu mana kiyya numa dhufte reetii kiyya dhaggeeffadhu. Haadha baatee ta har'aan tana birrii ana caalaaf si caalaa qabdu dhiisi. Ta gartee namallee ana caalaa qabdu dhiisi. Michiyyoon umaan qabne tanii feesbuuk irra gallakkise ta jimmaata kunoo carqii takka osoon qabatin madaamiisi halkan achi buuftee viidiyoo waraabee argitan kunoo torbaan hin geenye michiyyoon sanii sanuu numa dhuftee jechaadha. Ammoo ani waa hunda haasa'uun barbaadu haadhi faatee ture osoo tattaa'u jirru ganama laaqana kenniifiin jeen haadha faatee yoo gartee maaliif naaf hin mufattee jirti natti michiyyoo tana agabuun olchinaadha laaqana kennaafiin jeen michiyyoon bakka biraatii mijoolluma arsiiti. Ani bifuu naafi eeggadhaa maal kennaafi jette haati faate tolee jeen itti dhiise hanganumatti naafi hin jeen michiyyoo tana yoo dubbatte ammaan booda bishaan kiyyaa fi kee dhumate hin jeen akeekkachiisaaf hin jedheen malee wanna dhugaatiif illee hin jenneena akkuma isiin michiyyoo sanitti hin dubbanneef hin barbaade maaliif namni kun sadaqaa kadhatu mana kee hin dhufu yoo xiqqaate hojii walitti isin fida atillee irraa fayyadamta namnillee sirraa fayyadama osoo firaas keessaa qabanii wanni si bira dhufuuf namni halkillee qabatuu ni danda'a ammoo birrii harkaan qabu namni waan mana qabnuuf osoo taaskii meeqa jirtuu nutti dawwalan.
Michiyyoo tanatti hin dubbatiniin jeen hangaan an dhufu dalagaaf hin deema. Hayyee masruufa fidiinaan jette. Hoodho jeetiin birrii 300 kenneef naafidha. Haati faatee tana keessa birriin 300 maal gootiifi jette. Kanan naafiinu birriin 300 maal naa gootiin jenne. Isii duraa ufadhu birrii 3 kenneefiitiin gartee wanni jedha akkamii jennan amma deebitee haati faatee wanni keessan bishaan keessan karaa deemuuf dhumataa jette. Nama biddeena kiyyatti seenuun fadhu mucayyoon tun biddeena kiyya namni birallee yoo dhufe biddeena kiyyaaf dhufa malee waan biraatiif hin dhufu biddeena kiyyaaf dhufa. Haadha faatee ani wantiin jee deebitee waan biraa dubbatti. Wanni san ofaa akkanaa godhuu jeetiin waa deebise. Naafiin haadha siitiin waa jedhe seeteeti naa deebiste. Naa deebisnaan haaree jaartiin na jala deeffatti jedhee dhugaa naafiin takkaa na jala deeffattee hin beektu dhageessanii. Wannuma haati faatee akkasitti afaan isii afaa dubbattee akkasitti itti mimmeessitee dubbii wanni jetteefi malee naafii niin tumadha niin arrabsa guyyaa tokko naafaan deeffattee hin beektu. Har'a ajaa'iba nattee namarra waan haa deebistaa jedhee ka'ee gaafa niin dha hojeetti fiigu haati faatee nu jidduu seenti. Tole jeetiin irraa dhaabbadhe. Yoon sobee kun hojimaa kana afaanii qabaa kagalaa. Tole jee wal qabnee amma naaf illee gaafa wal qabnu irraan dhaabbadhe. Irraa dhaabbannaan haati faatee ni baareetinatti ta'in naan beeku. Na jala deemtee aga xumuraa sireerra nageessite algaarra nageessite achirratti illee narra qorte narra jiitte narra akka rabbii jedhii michiyyoo naafi sibiila qabattee isii duubaan natti deemti na dha'uudhaaf akkan hin dha'amne jeenaa haadha faatee tuni ofirraa kaasa narraa ka'uu didde gaafan dhiibee akka teettuu jalaa ka'u ol kaatee ammaas natti maramtee teessi dha'uuf deema seete anammoo sibiila naafiin isii duubaan na dha'uu deemtu kanaaf baqachuu deema haganuman naafillee alatti kuttee jalan fiiga gaafan duuna qabdi kabalee of harkaa baasee jechuudha. Ammas deebi'ee achi gaditti ammas na jala dhufnaan asitti illee dhee of jala hambise. Kana achi yoo ani haadha faatee akka isiin jettu arsii mee rabbii jedha rabbuma sodaadhaa jara keenya haati faatee ijoollee dhaa'inani. Darajaa 7ffarraa osoo arsiin akkana jeennatumaa haga jalan na gabbuusee jettee himatti jara keenya booyaa. Mee ani kuni. Amma ati ka jettu yeroo amma ofirraa dha'u kana akkasiin na jala haftuuf malee lola aarii isirraa qabaadhee yookaan immootu aarii maalii walirraa hin qabnu kun nabii wal lolaa jira reetii kiyya aarii tokko walirraa hin qabnu anaafaati faate nagallakkisiidhaani naafii jalaan deemuu fedhe naafii jalaan gabba'uu fedhe isiin ammoo natti himtee bar ani naafii miita jedhee si qabee naan jette anammoo miira keessa galee jaartiin jan namarra na dha'uu sanii fi waan hin takkaa naaf irratti harki sibiila qabattee na jala fiiguusiisan na aarse dhuguma rabbitti reedi. duuba amma dubbii san fixattanii sun darbite miitullee keerifis gootu gaarifis gootu akka amma jettuufis gootu dubbii san xumurattanii kuttanii jettan waan sana ni quba qaba jaagama jalaatiin hanga haadhafaate tasgabbeessu bakka amma qubatte tana hunda hanga bilbillee qubachiisu waan ani miidiyaa tasbeen dubbanne malee sigalee waan nama dhuunfate waan ta'eef jalaan xumur haadhafaate illee tasgabbee gurballee ayyee miidiyaa irratti uummanni egaa caafii qabatanii haasa abbaan fedhetii galee namni miidiyaa kana ni dubbata. Walaakin isin deebitanii amma dhimma dhuunfaa keessanii kan gama jalaa kanaan xumurachuu dandeessan sagaleen jee jirtisa? Ni jirti sagaleen reedi dubbadhu siifin deebisa kanallee dubbadhu. So erga waan san xumurattanii waa'ee miidiyaa dhabbaan fedhe gadii rakkana ta'e arsii tume shawaa tume maalii yoo jedhan sun waan miidiyaa ajandaadha. Dhimmi miidiyaa sun eega jalaan isin fitattanii isinii bar murteessan deebitanii asitti isin immoo jaarsaaf jaartidha. Namni jaartii ofiin mareeffata rakkoon qabu inni arrabsallee homaa rakkoon qabu walloltanii ummataaf akka dhiyaanaatitti yookaan akka hirbaatatti dhiyeessitanii maaf ummata shoror keessitan maaf ofiis maraachitan fakkeenyaaf ofiisinii ajjeesuu nu jette nu of nu ajjeesuu keessa namni waan baay'ee dubbachuu danda'a waan san garuu namni kan dubbatuuf isinirraa maddatti qoo'ii qabatee guddoo godheeti so tanallee akkasitti hubachuu qabda hundaafuyyuu isin sadarkaa tana maaltu isin fide akka dhuunfaa kiyyaatti gaafii fakkeenyaaf amma akka ati reefu jettetti miidiyaa irratti jireenya keessan of ol baaftanii jette ka ol nu baasee tokko haadha faateeti dura dhageeffadhu dhimma kiyyaaf kanaafiidha dhimma lola biraa gootee ka ol baase osoo nuti quban qabne osoo nuti araararra jirru kan ol baase haadha faateeti dhageeffadhu reeti sila har'aan tana haati faateedha ani har'aan tana naafin har'a isiif jettee akkasitti natti fiidesan isiibuu jettee sila har'a miidiyaa irratti ol nu baasu.
arraa miti duruu dhawamaa ture. Hatta nama jidduutti ilkellee hima dhaba. Obboleessa nuti saadha abbaa qabaatumaa turre. Ollaa jaarsaaf jaartii wal lolu jidduuttis gunuma guddanne. Nama meeqaa jidduu cabe. Nama meeqaa jidduutti wannite. Ammoo ira dhaggeeffadhu guyyaa takka reedi. Abbaan kiyya namni ollaa obboleessi isaa dhufee jaarsaa fi jaartii isaa tumu jiru jidduu seenee jaartiin isaa gubbaan abbaa kiyyatti tufte. Abbaa kiyya ummaati jamalee tabiraa qaba. Wallahi obboleessa isaa harka cabsee ilaa arraabki isaa naafa. Obboleessa abbaa kiyyaa jechuudha. Sababii inni osoo jaartii isaa tumaa jiru obboleessi dhufee jidduu seenee haati jaartiin abbaa kiyyatti tufteef jechaadha. Namni kun amalli namaa tokko miti. Anarraan tana haadha baatee qubatti gartee dhuunfaarraa qabaadheetii miti. Nu jidduu seentee isii gubbaan sibiilaan dhawamuu fi fuulli na korrooxamuu fi nama isii gubbaan nagadilla akkan duraa illee hin baqanne qabdee naan taa'uu isii saniin na aarse. Kanaaf ammoo ani isii irratti tokkoffaadha. Haati faatee keessummaa teenya isii irratti haadha warraa kiyyaatii wal loluu taakka. Ready. Lammaffaa irratti isii gartee feetu kafeetillee haala gootu harkatti kaasuun kiyya gartee ofirraa dhee ifirraa kaasuu san akka badiitti fudhadhee manguddi jaarsi arsiilleen jaarsi guddaan ka dubbii tiyyaa fi haadha faateetii fi dubbii naa fi xixiqqoo tana dhiisi dubbii lubbuutuu fituu danda'u jaarsa arsii kabajamaa fidee fuula isii dura kaa'ee jaarsi akka soddaatii ittee dhooftetti ilaali middilibsiin takkaa ummaatii yaa'u hin uffisin haadha faatee fidee uffise jara keenya. Ira dhagee reedi fixattee jedhaniin jaarsi biyyaa fixadheera. Imaama masgiidaallee itti geesse fuudhee imaamni masgiidaas illee fixadhe garaa olii fixattanii akkuma viidiyoo irratti argitan kolfaan taphaan adda deemne. Deebitee haati faatee miidiyaa irratti illee akkuma yeroo walii wanti qabnu san ani waan anaadha akkas hin taaneef waan hinaadha hin qabneef arsii akkasii jedhee ana arsii yeroo takka afaanii nan bahin wallaahi summa wallaahi rabbi arsii kana salaata asrii kana achi nan dabarsii yoo ani wallora kiyyaa fi yeroo anaaf naafi wallolu san yoo ani arsii maqaa kiyyaan dhahe rabbii salaata asrii kana nan dabarsin. San hunda fiddee arsii keessa fiddee akka soogiddatti gootee eega walitti araarama keenya san dhiifte kabajaanii siidhaaf jedhee middilibsii qarshi 2,500 bitee isii uffise san hunda dhiifte deebiteellee ittiin giiftiin na guurratte jechuudha wanti namaa jala seente. Abbaan kun akkana na godhe kana na godhette. Waan takkaayyee kadhiiramma wal komachuun beektee komiin namaatu hin dhumtu. Abuyyaa yaadifama naa godhaa takka waan xumura gaafachuuf. Daqiiqaa takka qofa dubbadhee bu'ee yoo daqiiqa takka bichaa keessatti kadiiriin Ayyee dubbadha ayyee tursa sinii godha. ayyee kaddu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جرى كل كيسان وجرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالي كان جري وجدتني نمني يوها سو ميرا كيس سينيل ولا دلنا هاسوني برباي سويتني سوشيال ميديا دي ساتي روما سوشيال ميديا كان على جرو نمني سوت هاسه واني سدي بله سوت هاسه dubbii sanillee fitata namni yoo miira keessa galee dubbiin harkaa baddii waan jedhu kanallee waa hedduu afaanii nama ba'uu danda'a. Kanaaf eega sanii a'uudhu billaa jedhani wanni nama dallasiisu kun xiqqoo sitti gabbii argata waan jedhuuf isaan isiniin jedhe wanni ani kadiiriin dubbiseef kaduun akka keessaan na dubbistu amaanaa sagaleen hin dhaga'amu. Kaduun akka keessaan na dubbiftu amaanaa siin jedha. Kadir keessan dubbisa Abuyyaa yaa. Kadir keessan dubbisi inni lammataa immoo kajechuu barbaadu haati manaatiif abbaa manaa wal dhabuun duruu jirti wal loluun duruu jirti namni marti xiqqaa guddaallee mana banatee wama kana shantaa godhatu sheebnu kun immoo baay'ee nama gaddisiisa waan nama dhagayamu waan kana osoo kongumaa namni marti mana irraa banatee ayyaatillee naafi irraa buutee dhiiste waan kana taragaaggaatanii namni hayyuu baay'eetu jira waldhabbiin keessanillee oo kagartee egasii immoo haga amma jedhamu kana gaafillee hayyuutu namaa laala namni waldhabuun kaleessuma jira dubbii walumaa galatti dubbii namni asirra oofu kullin isaan balleessaa jira sanis ta'ee nus ta'ee kabiraas ta'ee namni marti gartee dubbii kana ashantaa godhatee haasa'u baay'ee nama gammachiisa. Ani ashantaan tokko yoo galu
Ashantaa sanirraa namni tokko yoo haasa'e kaafi marti isaa irraa haasa'u malee hin quufu jechuudha. Marti isaa irraa haasa'u malee hin quufu maal akka ta'an hin beeku. Ashantaa wayyoo galee sooshaal miidiyaa kanarratti Abu Mu'aaziin galchi yaada naafii galchi na galchi jedhaarani. Namni tokko yoo irraa haasa'e hin gaya. Badii jirtu takka namni tokko yoo irraa haasa'e isumarra quufanii osoo dhiisanii dubbiin hin babal'atu. Ijaa kanallee ani rakkoo galtee akka araaramaa turanii waan araaramaa turanillee sooshaal miidiyaa kanarratti argaa ture. Bilbisi uffisuus sooshaal miidiyaa kanarratti argaa ture. Tumamuullee asumarraa dhagayaa ture. Inni bilbilaaf yoo jedhu bilbila isaa daayirektii argatuu hin dandeenye. Namni egaa araaramee dubbii araarameef san lafaa kaasuullee himan jirre. Namni araaramuu jechuun waan dura ta'e san irraanfatanii dhiisuudha malee deebi'anii qoqqotuu miti jecha. Yookaan egaa fuulduraan araaramuu lakkiyanii dhiisu malee egaa araaramanii dubbima sanuu deebi'anii sunis kana ta'e kunis kana ta'e jechuun hin barbaachisu. Gaaga'ama biraa fidee jira jechuudha. Rakkoo biraa fidee jira jechuudha. Kanaafi ijoolleen kun daa'immanii mucattiin tunis daa'imaa gurbaan kunis kadiir kunis daa'imaa. Namni daa'imaa namni yaadan galfanne kana itti shidani asgabbiin argatu nama guddatu tuffatee dubbii irra ejjatee itti Ilame Abu Yahyaa kiyya ani uummata kallee barbaadu dhiifama isin afaanillee dubbadde mee fakkeenyaaf dubbii arsoomaa laalila dhaggeeffadhu amma ani wanni barbaadu fakkeenyaaf ani kun amma dura akka tasaate jarjarre wanna amma dura san akkuma ati beektu dubbadde mee dubbiin san booda guyyaa takka akka tasattu osoo miidhamellee osoo diramellee ila osoo lubbullee na keessaa baateehu ammaan booda dhimmuma waa'ee waanuma gartee ummata kiyyaa kana wal qabatu akkuma hin dubbanne ofirratti murteesse ammoo duuba dubbii ofii soogidde ittiin naqachuuf fidanii ila arsiin duraanuu akkasi jedhee eega gubbaanatu mee jalaan na baasi jedhanii fidanii amma namnillee akka gaafa duraasanii deebisan ani kun Abu Yahyaa kiyya jireenyi kiyya kun miidiyaarra oo dhugaa rabbii dubbanne ani kun ka ittiin jiraachaa jiru ka ittiin of dandeeyaa jiru arraas borus miidiyaadha. السلام عليكم. وعليكم السلام. أما تكاد إفهمها أبو يحيى دا جرا جنة أبو معاذ نوفكول جرا إفهمها ناقودا كدير أما مال تجرا دوغا دا ميدياني واحد سوچوسو دندا هوجي أتوجت كنا والكبچو دندا إني هما ركون كبو هما ديبان كبو أما مال إني كان أكادوم فاقيات سيدا ما چوفي سيغافا چوربادو waa'ee jireenya maatii keessanii mana keessaa jechuudha kan keeti fayyada mana keetiin namni fedhe abbaan fedhe galeef haati faatee sababa ta'uu malti ani sababa ta'uu mala namoonni bira sababa ta'uu mala dubbii sanaaf jettee bultii kee miiran masakamtee namoota ajandaa duraa barbaadu ajandaa tuysiistee ergasii immoo waan akkanaa gochuu kana ati akkamitti ilaalta inni biraa immoo waan kana ofirraa dhiistee yoo dandeessanii rabbiin isiniif ta'e biyya akkuma reef isiniin jee biyya sheekaa ulamaa'iin abbaan gadaa namoonni gurguddaan jiru keessa jirtan fixadha yoo dadhabdanoo dirqiin namni hojii jiraadha namaan jedhu hin jiru karaa seeratiin xumurattanii dalagaa ta'e jala deematte isilleen dalagaa bira jala deemti maaliif sababa atii fi isiin wallolteen namni gara gandaatti deebi'ee namni gara hidduutti deebi'ee wal loluu jira kun dhugaa jirtu koomentii jalatti namni wal xiqqeessutti jira yaa jara kenna waa'ee nama dhuunfatiif akka waan jireenya teessan tana keessa isaan galchuu osoo hin galchine jechuudha suni maalirraa namuu miiruu fi ibsachuuf inni kun immoo ajandaa ittiin beekamu wantoota adda addaati jechuu kanaaf yoo rabbi keessa sodaattan dhimma dhuunfaa teessanii gama jalaatiin fixadha isinillee ammoo akkasi reedii kana akkasi ol dhibee Obsa xiqqoo qabaachuu danda'uudha qabdanillee namni akkana nuun jedhe jettanii wal hadheessa wal madeessaa waan adda addaa darbachuu irraa of qusadha kunuun dhaamsa obbolummaa. Akkasi kanaaf ammoo Abu Mu'aaz faalleen dhufanii Abu Yahyaa faalleen dhufanii deebii gabaabduu si qaba. Kana haadha faateetu gaafa duraa ani ofii kiyyaa biraa baafadhe lubbuu intala saniitiif yaaddee jettee akka waan ani gartee intala tana waggaa 3 waliin jiraachaa ture naafi waliin. Biyya ormaallee waliin jiraannee biyya kanallee dhufnee isiin deemtee na daleedee natti fidaan jirtu. Anatu deemee dalagadhee itti fidee jaartii biyya kana jiraachisaa jira reedi. An ofii kiyyaa biraa godaaneera biraa deemeera lubbuu isiitiif yaaddee jettee warra isii hunda achii ari'aa fidde.
dhageessanii jira keenya mucayyoon keessa lubbutti hin jirtu akkuma isin irratti illee miidiyaa irratti baatee siifi asli faallee dawwaltee ani hin jiru kunoo qaama waa takka du'aara ka isin hin jette warra naafitti illee dawwalte warri illee achii dhiigaa dhufe jechaadha bilbila naafi akka isin miiraan warratti hin dawwalle jeetiin fuudhee deemeen guyyaa san sagantaa Usmaayyoo Muusaa jira yaadannoo wanti maal eebba kitaabaa jedhanii ani achi oole warri kunoo manaa dhufanii warri soddaa akka jiranii buqqaanii dhufanii mana ta'anii naa dawwalan maali jira keenya si barbaannaa kottu maali waan akkanaati akka nuti itti dhageenye naafiin du'aarti kottu nuun jedhani amma kunoo gaafa dhufnu dubbii dhumaatii miti walitti isin araarsinee deemna hoota kajuutaati warri naafilleen mana ta'anii eeganii galgala gaafan galee ishee araaraaf jennee gatteenye jaanii dubbii xiyyaa fi taadha faatee ta'e rakkaatillee gaafa laalan dubbiin tajaarsaa jaartii akka taatee hubatan jarri maal tajuuta taate amma warri naafilleen dubbiin teetii fi taadha faatee nagaa tanaaf irratti waan kaateef tanafinne taadha faateetti deebina akkami jennaan haati faatillee micayyoo tana ajjeesisuuf deemtanii ani yoo isinillee wanni hin jenne gosattiin iyya micayyoon gosa qabdii jettee iyyiinsallee itti qabdi jechaadha. Asiin nama itti dawwalattee namni dhufee fuudhee jechaadha. Ka amma dubbiin kun miidiyaa irratti illee baasee akka namoonni illee waan ani naafi osoo namni tokko illee nu bira hin jirre gaafan tumadhee ofiifillee hakima geeffadhe yookaan jechallee jeenii takkaa kana jalan deeffati waliin jiraachaa dhufne amata sadiimi kun har'aan tanatti maaltu ta'ee duba har'aan tanaanii nama tokko dhinkee ajjeese. Dhiifama takka haadha manaa kee bakkaati jirtutti namni biraa dhufee manaa fuudhatee ba'a. Yani gosa jedhee yookaan fira jedhee kan isinii ilaaluun takka jirtu gaafa fuudhee ba'u akkamitti ilaaltee yookaan immootu akkamitti waan akkana ani naangalle waan adda reedi dubbiin akka ta'e reedi amma wanti dubbiillee callisaa jirruu fi dubbii amma nu manatti mana keessaan si bilbila jenne kadiiri oduu amma bicattiin naafiin iyyitee warra achi waamtee naafiin du'aa jira jettee waggaa sadii kana akkiin waliin jiraatanii isin gartee iyyitee iyyisiiftee kadiiriin maqaa balleessaa jiraatte kadiir aaruu danda'a. Kawaame abuyaayaa kiyya naafi osoo hin taane wanni dha naa hubadhu micayyoodha malee naafillee miti akkasitti naa hubadha. Jaran assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naafi nama maqaa si balleessaa iyyataan jiru. Mee abuyaayaa sababa nama sinii tokkootiif qabame jettee maatii kee jireenya kee ka waggaa dheeraa biyya kanatti Assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. جرنا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب أمو العالمين جرا كين ريد اللي كم دادو كدا دبي هذا ما ده كوفا يدرابوده أنا كده وله أبو أكم يجيل نعاف النجرا كين كنا اللي أبو يا أبو ماس كنا اللي كسين نعاف بدا كثير من وانا كنا ديما جرا هاتي فاتي سبرة جرتي وانا كنا دعيني أكمي كجور نما برستي دولاني نما على تناتي فاتي دعاء يرتي لا ديم لبودا كبيجان أسوار رجولين سني دفتة ولي بونه lubbuun tijalleen takkaawaa taati takkaanillee arraba kabirarra jira jechuudha. Yoo reedilleen kana keessa beekutee ammoo namni isiin dawwaltee itti himatte haati faatee du'aa jirti tajuu dhufan jira keenya wal guurratanii jechuudha. Sanallee akkasiin naa hubadha. Dubbiin akka babal'annoo nan xumuraa fi dubbiin babal'atti beektanii na komachuun isaa gaariidha. Dhugaadha nutti dawwalattee jirti. Anaanatti dawwalattee haasoo inni garuu dubbiin akka ati jettu sana osoo hin ta'in jara keenya erga waa'ee bultii irratti isiin keessa buute akka isiin jarjartee gootu kanaa miti. Anaan fakkeenyaaf Haydaritti dawwale namni Haydaritti jalqaba dawwale ana bilbilee Haydar aboo dubbiin akkana dhaqiisitu qaaman jira dubartiin aartee miira keessa galtee haasa'uu dandeessi. Miidhaa biraa irratti geessuun hin barbaachisu. Dubbii isaanii gadi mucattii amma xaara keessa jirtu biraa fuudhi of bira kaa'iti. Waan isaanii gadi taa'atanii laala fi haqa jirtu dhugaa jirtu walitti himaa irra qabaan kan hin barbaachifne. Yoo miidhamtellee miidhama isiisan laaltaniif yoo mucalleen immootu kan miidhamu taate laaltaniif malee dubbiin akka gara biraa hin deemne jennee kan tasgabbeessine ani mataa kiyyanii kissii hunda maali namni haasa'e jennaan obboleessa kiyya waan akkanaan barbaachisu qaanyiidha. Lakki araarsaa jennaan Haydarillee nama hojii nyaadhe anillee nama hojii dhuge dubbii isaanii anatu laalafi. Fira tulala fi jedhee xumure malee maanan gaafatiniin keessuun haqa osoma ta'u dubbii qabbanee suuratti warri shoora guddaa taphate nuyi mucattii si biraa baasuun immoo namni